Hayyee hordoftoota fi daawwattoota koo jaalatamtoota akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u har'amee mana qulqulleeffataati waliin haasofnaa oolmaa koo na daawwattu haadha daa'imaa taane sanaayu daa'ima ganaana hojii nama hojjechiisne meen ilaalla wajjini subscribe gochaa share like gochaa yeroo darbe nama hojjettuuf biraan qaba siniin jedhee baadiyyaa galee ulaa gurguradhee dhufu maleettee gadi dhiisee turte achi immoo amma immoo warra du'aa jedhamee achumaan hafamee soo achumaaniin ka'ee dhugaa waaqa keessa taa'uun jaaladhu yeroo baay'ee nan obsa gin na canna qabaqaa keessa taa'u. Innaan qulqulleeffachuun ka'ee uffata isa gonni bu'es manni waan fakkaatutu argitanii kana isiniin jedhu yamir dhugaa dubbachuudhaaf girgiddaan muluun sharariitidha. Lafti gonni muluun waan mucaan ha'a'ee waan achuma kuufamee yaa mana yoo soofaa gadi babbaasanii yookiin kakkaasanii xaragan malee achuma achitti dhiphoo waan taateef kosiin jaluma tuulamee ta'a jechuudha. Uffata isaallee irraa babbaaseen jira kun uffata duuba soofatti a'amellee kaasaan jira. Dhugaa isiniin jedhaa uffata isaarraa miicceen jira isarra buufnu argitanii jirtu soofaan garuu jallisaa maalan isiniin jedha. Akkasii manni muluunii anyways nen xaraga'eenii iddoo maggaarrajaa sana agoobara bu'ee jira suuqa kan jiru sana agoobara wanagaraachillaa waan mucaarratti na jalaa kufannati fakkaataa saamu'eelis na jeeqa waan ta'eef faayisaafaan iddoo kana agoobara jeefqatanii rafu jechuudha. Maa gochuu hin danda'amu maaliif afuriin algarrannaa ciistanii daa'imni ganaa xiqqoodha waan ta'eef ukkaamamuun hin jira sababni akkana namoonni baay'een daa'ima dhabanii annan sodaadha moo daa'ima fageessee irraa rafa ofii kooti funan sodaadha. Anoof gatee beekee irraa fufana garaachilla garuu saaminis hin jeeqa amma ka'aa hin bo'aa innaa sana mucaanis hin ka'aa ganaan gize ammuma saamiin ka'een kaasee deebisaa jechuudha kuni jeequmsa isaaf jedheen akkas yaallee jechuudha kun gonni waan jiru munushii kakkaasee waan ta'e goggodheen guyyaa laman taa'ee eegeemaasim jedheeti. Waqqana cannaqaniin ka'ee irraa dhugaa dubbachuu fi itun guyyaa na saddaamee mana daa'imaa baay'ee ulfaata garuu immoo yoo utaallonis na qabee obseetumaan guyyaa lama taa'ee bakka akkasumatti keessa jechuudha. Ani guyyaa tokko na yalan darboo ta'uun hin walawwalatiin hin ta'us tokko saaloonii guddaa miti lama mana daa'imaatti waan ta'eef hin danda'amu bakka nan dhiisee narra walawattanii. Kunoo soofaa jalaa dhoqqee waan ta'e susukkuumeen carqiidhaan. Xaragaa jira viidiyoon isinitti dheerata gaggabaabsaa walitti ni jedha. Saaminis akkatti rabbashaa jira ammoo mana narataa fuudhol fuudha ammoo mana boraatii fuudhol fuudha kun kaameeratti tolu taalaa. Bakka innaa araata isa dhaabbatanii na taa'u jedheeni jalli isaa kosiidha. Inseenu inni kun dhaabadhennaa na taa'u gadi jedheen koo jala isaatii hara'ee kosii isaa isinitti agarsiisu bana garaachillaa dhugaa jettotumtu fayyaan qabdu naan jettoon isan xarage isinitti agarsiise. Maaliif akkamittiin argaa jira jechuudha san keessa jiru. Soo harkaaniin gadi jedhee xaragaa jira. Banagaraachillaa amma hojii ani ammallee taa'e nan godhu na kakkaasa kiyyuu muluu jijjissee ta'u na jedhe garuu dugda kootu erga hojjedhee deebi'ee yoo na dhukkuba ganama naan ka'u. Yaa boqonnaan hin jiru gaasa duraas ammaas waan ta'eef. Na fireemiin illee ji'a lamaa guutuu erga xaragame dhoqqeedhuma. Isas irraa fuudhee xarageen kaameera kudhannessee bakka akkasii. Wala kana dhugaa dubbachuu fi gurraacha dura ispoonjii aan irraa fuudheen booda carqiin xaxaragaa jira jechuudha. Waan hundaa isin dandeessisa yoo rakkattanii yeroo rakkina hin qabanii eebbaa garuu haa ta'u malee eebbuma keessa yoo dhiphinni jira miti reetoo amma tokko daa'imni amma saamu'eel otoo gafaa waan waggaa 3 minaamna ta'e deemee taphata waan ta'eef isa taphachiisaa jaasa sana raffisee waan garaa kootiin hojjedha gini saamu'eel tapha barbaada kun yala deema yoo hojjechuu dhaqina jeeqan harkaa deebisee balleessa innaanni iyyuu ishiin sun hin kaati kanaaf uummaa hin barbaadu yaani rakkina jechuudha rakkinni inni na isa kana malee kun heebba waan ta'eef rakkina hin qabu garuu
yeroo sana isa laaltaniit waan namni godhu hundumaa dandeessanii dhiiftu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi sarratanyaan yeroo baay'ee maqaa nama ammeenya seetu yookiin immoo anis yaa'u akkuma beektan biyyaan baa turre sarratanyaan jedhamna piroofeesaraan jedhamnu. Gini ijoolleen keenya maal godhu seetanii mana haadhatii akkuma dhufanii as seenu innaa seenan hin beekan tokko qodaanumtuu tokko homtuu dire isaanii fi guyyaadhaan saaleen ishii baddee kana ishii tarkaanfii lamamee ijoo kaameera irratti guddaa seetu ishii walawwalan jechuun bakka du'anii qodaatti nyaanne hamma amma dhiqanii qulqulleessan jechuun du'aan bakka maaliif boru ganama dhiqamuu qaba fittaan dhiqamuu qaba isaan biratti ispoonji xaragameetuma deemeetti waxamuu qaba akkasii namni keenya. Garuu mucaa tokkotu na bira tureeyyuu firuma dhuftiyyuu hin baratti 12 maali akka ta'e hin beeku adda kuttee deemtee achi hojii galte jedhanii anillee dasinatti immoo qaarofte ta'e hin beeku hojii galte Finfinnee jedhani asii na bira na aftaree bana garaachilla hin beetti hojii na gargaarti gaafa tokko mana kana na tsaddaatii minaamina gara firaa fayyisaati. Nama Finfinneetti galtee ani asii baay'eetti mana nama hojjetteeti jiraatti. Innaan galtu niitiin dhagaa kaayee jedhani cuunfii isa torban dhuftuu tarra zinjibila jala daaksiftee firiijii keessii indaanqoosa torban dhufu jala miicamaa qulqulliina enime milchaadhe jette jedhan namaani. Innaa duutee booda maal gootee baatee baddeet poolisiitti harka marattee xaasumaan baa maaloo na baasii gara biyya kona ergeettee innas ergee ammas keessa wil godhatte jechuudha. Banagarachillee kaameeraa Saamu'eeltu kuffise na ilaa karaa duuba. Innaa otoo as ta'ee garuu nama irratti utaalu kabajaan dhugaa Kiristoos dubbachuu fi ani isa kan namaa naasa'u nama bakka buuse hundumti gaariidha hundumti gareedha hin jedhu. Hojjetaa soo ta'e hojjechiisa soo ta'e ani mana kootti isa cubbuu ofirraa dhiquuf otoo hin taane noormaali namummaa eenyummaa koo gaarummaa waaqayyoon ittiin na beeku an takkaa midhaan narraa hafee booda erga narraa hafee nyaadhus jedheen hin beeku kan biraas fuudhi nyaadhu jedheen hin beeku isuma sana muramee dhufa isuma sana nufaana teessee muraa saaniin qophaa ta'u malee nyaanna jechuudha. Yoo magaalaa waan ta'eef qurxiuma nyaata namni kamuu miti malee takkaa guyyaa tokko narraa hafee yookiin sirumaa ishiidhaa achi kaa'een beeku garuu Finfinneetti ol baatan tarii baay'een keessatti hojjettanuu deemtanii tarii baay'een namaa ni beeka obboleettii galfatee tarii waan guddaaman erga quufanii erga irraa deeffatanii erga ijoolleen isaanii nyaatte irraa tarraa fi hafee wayitii distii sana duguuggadhu hamma mucaan kun illee naasofti jedhaan dhugaa waaqa mucaan asii deemtee amma ta'e hojjechuu dadhabdee fiigdee as deebite jechuudha. So namni yeroo kana surumaayyuu guyyaatti tokkitti yoo nyaadhu haadhu koon hojjettaa jedhee midhaan ho'aa namaa kennu dhugaan isiniin jedha nama gara laafessaa fi nama waaqayyoon sodaatu. Ofii isaatiifuu guyyaatti tokkitti nyaata mana isaatti jireenya isaa bara kana keessa jechuudha. Garuu isiniif kakachuu koo yookiin of akka abbaduu koo miti waaqayyoon haa eebbifamu ani mana kootiin fuudha waan ta'eef midhaani guyyaa tokko dagatamee. Irigis dhaqnee fagaannee illee nutti guyyaa eegaaf sunni jala darbeen hin beeknu ani qursii koos misaas irbaatas baay'ee nyaadhu ofumaa koof jecha yoo namaafis na yaada waan ta'eef takkaa dhabnee hin beeknu jechuudha. Hojjettuu dhala namaa soo ta'e har'a hojjetti mana namaa malee boru nama waan taateef akkuma koo an takkaa karaa sanaan nama miidhee hin beeku. Tokko nyaadhe lama nyaadhe illee itti na tuqxiidha yookiin tanoolee waan kana illee hin beeku jechuudha. Gini ijoolleen biyya keenya maanni bakka iddoo rakkinaatu isaan bara isa jaalatu caalatte jechuudha iddoo gaariirra jechuudha. Ergasii immoo deebi'uu barbaadu iddoo isaanitti gini hin argatan. Amma kan duraan na biraa baate midhaan dhabdee deebitee naan jetti malee nan deebi'a jetti jedhan. Gini otoo tolaan immoo dhufee taa'etti hin deebisu maaliif homaayyuu ittiin oolle qibaatii mataa kootii. Qicaa fi qunxuraa fi vaaziliinii qoba bituuf illee baay'ee kooraa qunxuree harka ishii ilaalaa dhugaa waaqa ganamaaf galgala. Eenyuun mataa koo naa dheeressa naa magarsa naa laafisa ishiidhaa kenneen. Jiru har'a namni vaaziliinii fuula si dibu hin jiru bara sa'aamaa kanaan ilmoo isaatu waan dibuu dhabeera. Namni immoo ta'u ilmoo isaa faana ilmoo namaa wal qixa laalee silaa yoo hundumtuu wal jaalataa jechuudha. Kanaafi yeroo rakkatan tokko sin dandeessisa malee waan baay'eedha jechuudha. Kun amma yoo dhufan maal gooti jedhama saaloonii kana gadi jedhanii lafa xaragu malee sobanii sofarraa xaraguun hin jiru. Sobanii algaa afaan hin jiru. Sobanii boraatii jijjigan deebisan hin jiru. Bakka har'a ta'u fidanii
Waan saaloonii bicha xaraganii baasuudha. Isuma bishaaniin wucci godhanii baasuu bichaan. Ani immoo danda'u waan akkanaa dhiifama naa godhaati. Inni haala kanaan kun akkuma argaa jirtan walawwalee xaragee dhiifama oduun keessa galchee saaloonii walawwalee kun immoo gola akka dhiphootaatiin beektu iddoon kun haalli gadhaachiin mastaawotota firee eenyu sana laman qaba. Yoo inshaallah mana ni ijaarradha waan ta'eef na barbaachisaa tokko kifilii daa'ima koon ka'a. Inni akkasitti walawwalee lafa isaas dhugaan isiniin jedha kan jedha lama ji'a tokko wayii waan hin walawwalee natti fakkaate cilee inni lafa walawwaltanis. Faayisaan yeroo dhufu akka maan hin kaalsii keewwadha. Kaalsii keessan darbee miilli koo xuraa. Caamman kootu badee jedha. Walawwallattatu laafiftu jedha. Ani immoo yoon kana taa'ee haasa'ee qoramtu caqcaaqana na ta'a beektu. Inni akkaataa taasisaa isaaniillee jechuudha. Walawwalleetu kaalsiin kootu badee jedha. Maal gochuun baafadha kaalsiin na ilaa badaadha. Ol seenuu jechuudha. Inni sirriitti kakkaasee waan hundumaa yoo kaameraan dheera ta'eenii kaaseen dura walawwalee lammaffaa irratti suruma viidiyoo eenyu godhee ergan saamunaadhaan walawwalee xumuree haala kanaan xumuree wal qixxeessee walawwalee haadha daa'imaa ta'ee dhugaa dubbachuuf saamin dadhabee muge jechuudha. Isheen xinnoon teessotum xabatti saalooniidha. Kun haala kanaan golas manyitaa koos atsadda'een karaa kanaanis kinoo akka kanatti guyyaa tokkos darbanii karaa kanaan xaragan dhugaa waaqa dubbachuuf guyyaan dirqama kootti algaaf hin jedhamoo kootti aragin jedhamoo erga na algaafadhee xaragee walawwalee moo maal gochiin namaa kaffalan jedha dhugaan dubbachuuf innaa tokko ta'u. Amma kushiinaa argitu ofii koo jedhee fa'i walawwala abarturraa miidhaan walawwalamaa jette guyyaadhaan. Wanti hunduu iddoo isaatti adeemu. Kun nama sallalu baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Inni haala kanaan xumureen bees yooni kan kushiinaatti hin fufa jedhee isinitti dheerata. Yaa'u soofarraa miicuufan baase isiniin jedhee makaddaa isaarraayis ayyaanumatti inni rafa jedheen isa kaanis. Biifee koos keessi ishii xuroofteerti garuu haala kanaan walawwalee isiniin jedha qulqulleeffadhee kunoo kana fa'i isatti lafa walawwalan dhugaa waaqa Israa'el gaaftee gubbaa kanarra walawwalan jira. Massa'an kamuu amma fireemii kan argitani lafuma isatti walawwaltuun ol fuutee isarra gaaf walawwaltu gin yoona nan abaaramoo ittan himamoo nan gorsamoo namatu baqqahu. Anyways kana like share gochuun dagatiin isiniin jedha Olmaan Koo har'aas kana fakkaata. Gimmaashti ganama.